هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتاف جالتم توتا جولي رومو أشما عركفوني أكم جرتو سنين جتا أمس أبي بريدة تكا يرون داني أبي أندرويد رتي كوبين كي جورا كم بايدو akkasumas yeroo takka takka waa'ee siim kaardii fi waa'ee tajaajila keessoo aappiidhaatti kan wal qabatudha jechuudha. Ammas aappii baay'ee bareedaa jedhee yaadu tokko isiniif qopheessite jechuudha. Aappii kana hordofuuf kanneen ammaan dura feesbuukii argitan nambaraatiif akka dabarsitan bifa kamiin folloo godhamuu fi akkasumas immoo kanneen argineef bifa kamiin folloo akka gootan isin agarsiisuuf jechuudha. Haala kamiin akka folloo itti gootan isin agarsiisuuf osoon aappii kanatti hin dabrin dura. jalqaba YouTube irraa isin haa agarsiisu jechuudha. YouTube keessan keessaa eega seentanii jechuudha. Namni YouTube fayyadamtan sana booda eega YouTube keessan keessatti seentanii ofsaan eegdan jechuudha. Hanga YouTube kiyya banatu amma YouTube kiyya banateera jechuudha. Bakka sarchi kana irratti Jaafar Kamaal jettanii akkuma yeroo hunda isin agarsiisutti sarchi gochuu ni dandeessan jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii sarchi gootanii sana booda YouTube kiyya isa kana profaayilii kanarra ni tuqxan jechuudha. Profaayilii isaa kanarra ni tuqxan jechuudha. Sanaan booda eegaa haala kanaan isin barreeffama diimaa subscribe jedhu kanarra tuqxanii jechuudha. Sana booda as dabruun mallattoo notifiikeeshinii kana dalagsiiftan jechuudha. Amma gara feesbuukaatti dabree isin agarsiisuuf bifuma wal fakkaataa yookaan maqaa wal fakkaataa fayyadamuudhaan jechuudha. Maqaa Jaafar Kamaal jedhu sarchi gootanii feesbuukiyyas addiinsa guutuu waan ta'eef folloo gootanii na hordofuu akka firiindii kiyya tokkotti na hordofuu ni dandeessu isiniin jedha. Sarchi kanarratti jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii sarchi gootan jechuudha. Sana booda ofsaan amma feesbuukni kiyya isa kana jechuudha sirra ni tuqxanii. Sanaan booda ofsaan na eeggadhaa jechuudha hanga feesbuukni kiyya hojjetu. Bifa kanaan eega feesbuukni kiyya isinii bahee eega haala firiindii kiyya hin taane beektaniin booda jechuudha. Folloo isa jedhu kanarra tuqxanii jechuudha. Bifa kanaan na hordofuu ni dandeessu. Sana booda seefarist illee gochuu ni dandeessu jechuudha. Yoo isiniif danda'ame ta'e seefarist isin didda taanaanis dhiisuu ni dandeessu homaatu miti jechuudha. Inni biraan gara Jaafar Android yookaan peejii kee Jaafar Android irratti laayik gootanii akka na hordoftan kabajaan si gaafadha jechuudha. Gara barumsa kiyya har'aatti darbuun dura akkasumas Tiwiitarii keessan keessatti akkasumas Telegiraamii keessatti baabbii 45 jettanii sarchi gochuu na argachuu ni dandeessu. Telegiraamii fi Tiwiitarii keessatti jechuudha. Maqaa sarchi gootaniitti na argattan baabbii 45 hin dagatina. Amma gara barumsa kiyyaatti isin dabarsuuf aappii VM Sweep jedhu kana jechuudha. Aappii baay'ee bareedaadha. Aappichi maal nu fayyada laata? Asitti argaa jirtan jechuudha. Xiyya adii cinaa moobaayila keenyarra taa'aa jiru kana jechuudha. Xiyyi kun maal fayyada? Yoo xiyya sanarra tuqne mee xiyya sanarra haa tuqu fakkeenyumaaf jechuudha. Ani harka kiyyaan irra tuquuf jechuudha. Bifa kanaan eegaa irra tuqne haala kanaan waan barbaanne as keessatti argachuu ni dandeenya. Inni biraan yeroo tokko irra as harkisuu jechuudha. Bifa kanaan aappii barbaannillee irra naqannee karaa gabaabaa ta'een jechuudha itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Haala moobaayila keenya miidhagsuun jechuudha. Aappii cinaa kanarra naqannee jechuudha. Aappii barbaanne irra yeroo barbaannetti irra seenuu ni dandeenya jechuudha. Filattanii as keessa naqachuu ni dandeessu. Mee jalqaba aappii VM Sweep haala kamiin akka itti buufattan isin agarsiisuuf jechuudha. Jalqaba Play Store keessan keessa seentanii jechuudha. Play Store keessan keessa ni seentan jechuudha. Sanaan booda bakka sarchi kanarratti VM Sweep jettanii sarchi gootan jechuudha. VM Sweep jettanii sarchi gootan haala kanaan jechuudha. Sana booda aappichi kanas gubbaarratti isiniif ba'e kana jechuudha. Isa kanarra ni tuqxanii sana booda install godhatanii jechuudha. Install godheetiin jira jechuudha. Buufadheetiin jira irra seenuuf haaromsinaan jedhaadha jechuudha. Haaromsuu hin danda'u maaliif yeroo kiyya gabaasuuf. VM Sweep irra bifa kamiin akka itti fayyadamnu ammas immoo shaashaa moobaayila kiyyaa argaa jirtan jechuudha. Xiyya kana arfanirraan akka inni godhee jiru jechuudha. Shaashaa moobaayila kiyyaa xiyya afuriin akka inni godhee jiru argaa jirtan jedheetii yaada jechuudha. Ni irrisa jechuudha. Bifa bareedaa ta'e isiniif godha shaashaa moobaayila kan keessanii jechuudha. Xiyya kanarra ilaaluu ni dandeessan amma isinitti mul'ata jechuudha. As gadiin illee bifuma kanaan jechuudha godheetti jira jechuudha. Bifuma kanaan irraa irrisa jechuudha. Gara hundarraan shaashaa moobaayila keessanii. Sana booda mee appicharraa akkaataa itti fayyadamaa appichaa hordofna jechuudha. VM Sweep irra eega seentaniin booda
sana booda kana hunda ni bantan jechuudha. Kun maal faayidaan isaa yoo cufne amma argaa jirtan jechuudha shaashaa moobaayila kiyya mee hubadhaa shaashaa fuuldura as gubbaa irratti akka inni ta'u jechuudha. Yeroon filannoo kana open godhu jechuudha as gubbaa irratti ilaala. Amma as gubbaa ilaalaa mee akka inni ta'u gara hundaanuu jechuudha. Kallattii arfansaatiin jihaa afur kanaan jechuudha. Kallattii afuriin akka inni godhu ilaalaa yeroon waan kana banuu jechuudha. Yoo haala kanaan kana open goone jechuudha. Sana booda sagadii kanas open yeroo goone akka argaa jirtanitti haala kanaan ilaalaa jechuudha. Yeroon kana cufe shaashaan moobaayila kiyya normaal duraatti deebi'a. Yeroon filannoo kanarra immoo tuqee filannoo kana bane immoo ilaalaa bifa bareedaa ta'e ittiin of jijjiira jechuudha. Kalarii yookaan iskiriina moobaayila keenyarraa xinnoo hir'isuudhaan kallattii afuriin jechuudha. Inni biraan as gadi adeemuudhaan xiyya kana bitaaf mirgarra fidachuuf xiyya kana jechuudha. Isa kana bitaa yookaan gara mirgaarra qabachuu fi filannoon keessan ishee kana jechuudha xiyya gurraattii kanarra tuqxanii sana booda isa oliirra yoo tuqxan gara mitti deema mirga kana dhufa jechuudha. Gara mirgaa kana dhufee jira amma jechuudha. Sila gara bitaa bakka kana ture jechuudha. Amma gara mirgaatiin jira. Achirra yoo tuqxan akka kanatti waan barbaadan isinii fiduu danda'a. Amma si'a lammaffaarra dalga harkistan aappii isinii fida gara kanatti achi deebistan haala kanaan wanna moobaayila kan keessan irraa isin yeroo hunda itti fayyadamtan karaa gabaabaa ta'een isinii fiduu danda'a jechuudha. Bifa bareedaa ta'een jechuudha. Akkasumas immoo xiyya kana ol butuuf gadi butuu yoo barbaadan jechuudha. Xiyya kana walakkaatti dhiisuu akkasumas gubbaa geessuu fi akkasumas as gaditti gadi buufachuu yoo barbaadan jechuudha. Filannoo kanarra seentanii jechuudha. Sana booda as gadi deemtanii jechuudha. Sana booda jechuudha argaa jirtanii kana yoo ol butuu barbaadan yoo gadi butuu barbaadanis jechuudha. Filannoo kana ni argitanii bifa kanaan achi dalganii butuu yoo barbaadan ol adeema jechuudha. Yoo akkasas buttan gadi adeema argaa jirtan jechuudha. Xiyyi kun ilaalaa. Inni kun jechuudha. Inni kun bakka inni gahu ilaalaa jechuudha. Laanni kun yoo akkas ol bunne achi bunne jechuudha gaduma dhufanni. Yoo akkas gootanis immoo ol seena jechuudha. Aappii baay'ee bareedaa ta'edha jechuudha. Aappii kana sheer walii godhaa itti fayyadamaadha. Yaada qabdan naaf dabarsaan isiniin jedha. Qophiin kiyyaa har'aatis kanuma fakkaata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.